Diseetiin jira beeta. Viidiyoo jalarraa kan bara dabare viidiyoo daleene fi bara kan viidiyoo daleene jira sallaalaa. Akkaawuntiin isa achi gubbaa jirti e-birrii, teeleebirrii, akkaawuntii Oromiyaa hojii gamtaatii jira. Itti nu gargaaruu dandeessan full information keessaa nu dubbisuu dandeessan jara keenya. Tana jazaakumullahu khairan jazaa. Naan jechuun jiran saniifin jeeni follow na godhaati. Follow suni deebisee full information ni harkata. Liiviratti sin harkama barurraa eegalee inshallah irratti hirmaadha. Jazakallah sheekh umrii dheertu rabbis ni haa kennu. Ustaz salaamu biraas qotta. Salaam meemaa jettee ati gaafadhu mee? Sheekh Abo gaafii takka gaafadhu soo Ramadaanin seen. Ayyee. Amata dabre ilmoo dhalee hin soomanne olmaan ture. Usoon hin soomanne amma soomanni kunna seene. Usumanni soomana jau irraanfadhee jechuudha. Amma soomaniin amma soomanuu deemu kun naanii qeeba lamaayidha amma. Usoon kaan hin soomaniin hin kafaliin. Qabatiin ammaa boruurraa kaasee maan soomanneeti waan sirra jiru kana. Boruurraa soomanuu numan danda'a. Hanga jiru meeqaa sirra jira? Baatiin na jira baatii takka. Amma gaa torbaan kana amma akka gootu hangarraa dhaqqabattu kana lakkaa'ii soomanii torbaa guyyaa kun harkattuu 8 harkattuu qabii hoggaa soomannii kun dhufe soomanuma kana soomantee hoggaa soomanni bee qadaa fi kabaltaa jechuudha. Hayyee kun haama soomanni seenu kun naa guutama jechuudha. Kun haamataa kanaati jechuudha. Kaan ijoollee killaa qabu. Hayyee galatoomaa jazaa. Namni biraa gaafii qabdan. Assalamu alaikum. Sheekh, assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Eshi ani gaafii sin qabu yaaduma. Waan bareedduudha gaa'ee hedduu takka waan bareeddu addanuu baasuu jirtani. Barnoota ajaa'ibaati isinirraa argatu jirra umrii nu dheeradhaadha. Warri ijoolleen teenya warri jala jirtan dhiifamaa wajjin gizee gaafiin gaafatamus koomentiidhaanis ta'ee akkaan kofallee ammas hanga gaafii sheenyi deebisee fixuttis muyuutii irraa kaaftee xiqqoo wanti akkaan sagaleen sheekaata yookiin jechuun wal jala gonama harkaa darbe deebisaa inni deebisu kan namni tartiiban akka dhaggeeffatuuf akkasitti silaa tartiiba nuu qabatee yaada jirudha dhiifama. Ummatuma kan jala jiru kan hubachiisuu barbaadeeti. Galatooma. Baay'ee mee bal'ii islaamaati. يا أستاذ أنا بكا السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذ قافين كبا. أيه. أنت اللي أنا قربات إيرات القرآن يوهم بربان إنهي خجتين اتحرامي مو أكم. إيه حرامي وأكلم الظلمي لانغرتي وما خاتين إيه تين قارين تو يوم مو إني نما بداته فلفلاته nama diin jibbu hijaaba jibbu khansalaanne farshoolee sheekana rabsu masgiida rabsu islaamummaa jibbu taanaan na'ee keetiin jiddu dheeteetuu fasee firraa gooti firraa balleessi mirga guutuu qabdi jechuudha. Ammoo nafsiyyaasiitiif wama xiqqoo takka gartee wal tuqaniif ilkee fi harree wal tuqaatii kana jecha yoo kaateen eegetteen lam tare raa'ihata aljanna jannata seenuu waan fagoodha jechuudha. Shufkaa jannataan agartu jechuudha. Yoo nama kijiboo kijibaadhaan addunyaarra nama jiraatu yoo ta'e yoo inni kijibaan dhufee kijibumaan jiraatu yoo. Akkamiin beekan namni inni kijibaa ta'uusaa? Amma fakkeenya inni daaspooraadha. Miciyyoon biyyee jirti. Itti kijibee gosa isaatiis gosa isaa dho'isee gosa namaa himatee akka ala geessuus waan hunda kijibee fuudhe. Waggaa 3 guutuu kijibaan jiraatee guyyaa booda ani gosa kana jee gosaa simatee gosa isaa kan dhugaas baasee akka ala bikka jireenya isaatiis hin jiraachisne iddoo arraata isaatirraa hin baasne haala harakaata isaatirraa mul'ate namichi cubbuudhaan yeroo jiraachisaa oolu intala tana akkamime yoo gaafatte. Amma gaa bakki jiru beekee wanni asitti gartee kijibni dhugaa dilii gurguddoo irraa rasuulli waan kijibbu irraa kijibaa beekee waan rasuulli kijibbu irraa kijiba jaan haga kijiba jibbu zinaan jibbu rasuulli numa jibbaa kijiba irra jibbaa jechuu hedduu namni musliimaa kun hedduu gaarraba isaa eeggachuu qaba kana waan gootu isiin gartee miidhaa biraa amma gosa dho'isuun faan amma gaa yoo kijiballee taate waa kaisii miidhunatti hin fakkaatu.
waaqetii birratti bakkaatu ammoo waan biraa irratti inni amma fakkeenyaaf araba ta'e ani oromoo jee fuudhe kun rakkoo guddaa mi jechuudha. Inni araba ta'e ani oromoo jee fuudhe jechuudha oromoo beekaa waggaa san booda ani arabaa jeen akka fakkiitti. Isuma harka galfachuuf waan kanaatti sama dalagee yoo bultiin sii taateef itti fufti jechuudha. Yoo immoo hin feene yoo isiin jibbite giddiin hin jiru islaamummaa keessa giddiin hin jiru giddiin jalatti hidhuun hin taatu jechuudha. Ammoo waan irratti diiguuf deemtu bultii kana qaceellatti xiinxaluu qabdi biyyoon ta'u. Miidhaan ni qabdi. Miidhaan ni qabdi. Ni qabdi. Miidhaan miidhaa diini jira halaalamu miidhaa diini salaata keessatti sii gala islaamummaa jaalatuuf jibbuu keessatti masgiida irratti haalli isaa kana laalaa jira rasuulli nu baramma idhaa ataakum man tardawna diina wa khuluqahu fazawwijuuhu gujuu akhlaaqa isaa laalaa jechuudha akhlaaqni diina jechuudha idhaa ataakum man tardawna diinahu jee diin keessatti nama badaa yoo ta'e amma dhiira hedduu jira dhalaa asitti gartee rakkisanii jechuudha inni yeroo hunda xalaanni isaa masgiida xalaanni isaa islaamummaadha xalaanni isaa tawxiida xalaanni isaa sheekanii wahuma diinii wajji walitti hidhaa kana jalan ta'an kuni mujrima murtaddiidha kana jalan ta'an jechuudha yeroo hunda xalaanummaan isaa rabbii fi rasuulaa fi qur'aanaa fi warra qur'aanaatiif warra masgiidaatiif kana jechuudha inni kanarraa maraati kuni miidhaa diini ja'amaa jechuudha ni galaafata ni balleeysa diin baddee duniyaallee baddi miti ontun tana jalaanii oofan kan ka duniyaadhaa immoo fakkeenyaaf kijibni gartee rasuulli rabbii jaarsaa yaadijutti gartee hayyama godhee jira jechuudha waan jedhuun ani gartee dhalaanatti hin fakkaattu si malee jaan abboo ani eegaan si harkadheen akkana milkaa'e bargaa numa soba malee kijibaa eegumaan akkanatti harkadheen gartee akkana ta'e horiillee naa bal'attee ansi biraa yoon deeme dhalaanatti hin fakkaatu numa sobaa beeke kuni waan qabu ishee maaliif hin miidhu jechuudha isii jala faarsu jira dhalaanatti hin fakkaattu gujeen isii faarsu jira jechuudha yoon bultii jala dhiisee jedhan bultiin biraa nabbu shawutii bultuma biraatu hin fadhu'an sirrattiin du'aa sirtiin du'uu fadhaa jedhan jaarsiiti akkasiin immoo dubbiin kuni maal godha bultuma isu jira malee kijibutti hin jiru kun amma isiilleen akkasumatti yoo itti kijibde an bultiyoon si biraa deeme dhiira biraan heeru akkasumatti hin du'a malee ni kaakee yoo jette jechuudha kijiboonni san ni sobdi nu mataa kijiballee hin jaamu waan bultii jabeessuu barbaada rasuullee rabbii malee waan bultii jeequun barbaadu sii galee dubbiin. Naa galtee karaa ati jechuun jirte hayyeen ilmi dhiiraa tokko. Ani abbaa qabeenyaatti daasfoorraadha jedhee itti dhaaddachaa oolu qabeenya isaa kanaadhaan isii tumaa oolu isii coqqonaa ooluudhaan ani ilmoo namaati ilaayoomiitiin dhaaddata ilaayoomiitiin akkana jiraadha jettee ofirraa hiisisuu hin dandeessu jechuudha akkuma coqqonamtee jiraachuu qabdi jechuudha. Miidhaa lakkii miidhaa irraan qeeballu miidhaa tumuu arrabsuu mirgatti hin qabu yookaan akkanatti fufu taate jalaa deemti. deemtee maal gooti inni hiikee ni kumi faskii firraa gooti jechuudha hidhee qaatii irratti firraa balleessi ni kaasan faska jechuun ni kaa balleessu si galee dubbiin. Naa galee. Akkasii jalaa beekati eenyu kan. Galatoomii ulfaatudha. Aboo iddoo magarsaa fi. Televizyiin seenee. Obboleeyyan itti dubbadhu. Dubbadhu. Ayyee ani waan tiyyalee fardii fixadhe dhiifama sheekha keenya waan bultii kanarratti waa xiqqishoo takka waa jechuu barbaade waa beekee miti akkuma nama tokkotti useetiin keessa dubbifachuu barbaade wallaahi obboleeyyan keenyaas warra bultii diiguu jiruusi wanni bultii kun eeguun jajjabduudha sheekha keenya du'aallee fi godhuu barbaachisa. والله كان بيجعلاتي في بيجروس بكا بيا أداد دار بيجروس بيا نما بيجروس بيجي أنا عملت ولك أباجرني أركا كان لا إمو نبي محمد صلى الله عليه وسلم فاطمة جارسي وجه ولولتي على جباسي ما اللي جاني
يوسف تولى جارسخه تقايتي إسا قايتين تفكاتي إسنين نربي خانم بيه قواتي كون دقيه اتقاينان يوسف تولى جارسخه جنتا يوسفتي ati itti hammaatti inni azaabaa jeen waan hin jechuu barbaadu waan xiqqoo takkaaf hin jee obboleeyyan keenya waan xiqqoo takkaaf jettanii bultii teessanillee hin diigina waliif obsuunis haa jiraatu obsuun sanis gaariidha mataa walii qabachuun nutis gadi hin qabannu jaanii asitti mormii takka gartee jaarsaa fi jaartiinu akkumatti wal qabuun tun gaarii miti tokko yoo irra wayyaa ta'e walii obsuun lameen irra akkana yoo taate bultiin ni baddi jechuudha. Ilmaan inni faca'e warri ilmaan qabus ilmaan qabaachuu baataniif akka maal laallatan akka nabii Muhammad deemu karaa nabii Muhammad qabate sallaallachaa odoo deemnee gaariidha obboleeyyan waan akkasiisanitti laalaadha sheekheenya bakka tanattis akkasitti bultiin tun rabiyyaalaatis bakka hunda laallatti waan kun jajjabeeffameeti irratti haasa'uu qaba obboleeyyan keenya isinillee lakkii waan xiqqoo takka funjii teessanillee diigina ilmaan warri ilmaan qaban immoo ani wani nimbe khajeeti wani kana haasawuf dubin tunnatu biran kutu jeeti waan biramti ani le bulti qab immoo yoo oli obsan rabbi illee ni jaalata irra gaariidha mataa yoo oliif qaba waan takka takka garte cal jaanii bira kutu inuma callisi fiti ati obboleetiti yoo kan obboleessa qiyya dubbii deemtu fiti maal jette oromoosa nama qorii qonqo maarree jaalatu maarree dhiisanii jette bara oromoon wanti sanaatii isaa waan biraa miti maqmaaqsaa miti bara hadii isaa ni dhiisanii jette akkasii obboleeyyantii bultii teessan hin diiginaadha. Jabeeffadha obboleettiin gaariin akkana hunoo bultii teessan jabeeffadha jaarsillee yoo hammaadi bakkitti gartee sabriin goone bakka diinaa qofa jenne. Atummaan laali irra wayyaa qawlurra wayyaa ta'e gaccabiifati. Wallahi ani akkita darajaa teessiif guddisa rabbiini waliif sabaraadha. Asirratti wanni jaadhu dhiira farshoo dhuju hedduu rabbiin du'aa dhalaatiin deebisee jechuudha. Dhiira farshoo dhuju. Kanaan dhufee. Dhiira gartee na dhageessanii. Ni dhageessanii. Dhiira farshoo dhuju hedduutu du'aadhaan gartee sabbartee miciyyoon imaama gooti. Mana farshoo imaama mana farshoo ture inni imaama mana farshoo ture. Imaama masgidaa gootee jechuudha sabbartee nje sabrii gootee ciniinnattee mudhii hidhattee misteeka isaa rakkina isaa hunda baadhattee jechuudha. Ka sijaaraa dhugu ka shiishaa dhugu halkan moobaayilaan gadi hin teenye beera kontirobaandii kana jala fiigu hin fiigin hin aarin ni deebi'a. Nafsiyyaa akkana goggoraa beekee gadi hin taa'u moobaayilarraa moobaayila fuudhee dhalaa kontirobaandii as gubbaratti itti qabaa oolta hin fiigin hin jajjarin kanaa jettee illee hin facaasin bultii. Maaliif wanni inni jala jiru hin kabaa'ira jaaniin dilii gurguddoo irraa malee isan kafarsiisne jechuudha. Isan kafarsiisu. Dhalaa janajjanuun isan kafarsiisu. Farshoo dhuguun naman kafarsiisu. Filima zinaa ilaaluun naman kafarsiisu ammoo kabaa'ira dilii irraa gurguddoodha. Dilii irraa gurguddoo. Waan dhalaa irratti mammaxxanee gartee waan takka fide kana numa gorsi ilaal. Bultii facaastee hin deemin. Ciniinadhu bakkitti bultiin tuqamtee facaatu kami bakka diini. Yoon salaanne. Tasuma yoon salaanne manatti hin salaatu manatti hin salaatu. Yoo nama rabbii rasuula arrabsutee yoo nama qur'aana arrabsutee kana wajjin hin jiraatan sabri illee godhin guusan. Kaafira wajjin ta'an. Ammoo kaan sabbari obboleetti.